Somaaliyaan waraanni Itoophiyaa nagaa kabachiisuu fi Somaaliyaatti bobba'uun bu'aa buuseen qabu jechuudhaan torban darbe himatteettiin. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa ibsa baaseen inumaa waraanni Itoophiyaa bobba'uun sochiin Alshabaab akka dabalu taasiseera jechuun himate. Dhimma kanarratti mootummaan Itoophiyaa deebii kennuu baatus kanaan dura aangawoonni Itoophiyaa raayyaan ittisa Itoophiyaa aarsaa guddaa kaffalee biyya Somaaliyaa gadhaabuu ibsaa turani. Dubbiin Somaaliyaa kun kan dhaga'ame yeroo itti egeree humna nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa baatii amajjii eegalee Somaaliyaatti bobba'uu irratti Itoophiyaan gaaffii erga kaaftee boodadha. Masreen Somaaliyaatti bobba'uudhaaf yaada erga dhiyeessitee fi Somaaliyaa meeshaa waraanaan cimsuu erga eegaltee booda Itoophiyaan komeef yaaddoo ibsaa jirti. Somaaliyaan immoo Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa bulchiinsa Somaaliilaand Somaaliyaan qaama kiyya jettu wajjin seente yoo diigde malee loltoonni ishee Somaaliyaa keessa akka hin turre dubbatteettiin. Dhimma dubbii Somaaliyaa xiinxaltoonni maal jedhu? Dhaabbata Chaantam Haawus jedhamutti qorataa fi dhimma gaanfa Afrikaa ka qoratan Dr. Abel Abaata ibsi ba'e miiratu irraa mul'ataa jedhu. ይሄ ስቴትመንት ላይ የተጻፉት አንዳንድ ነገሮችን የሶማሊያ መንግስት ባለስልጣናትም የሚያምኑባቸው አይነት wantoota ibsa kana irratti ibsaman tokko tokko aangawooti himti Somaaliyaa waan itti amanan natti hin fakkaatu. Wantooti tokko tokko miiratu irraa mul'ata. Miira keessa seenuun isaanii immoo dhimma waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand akka ta'uu danda'u hubachuun ni danda'ama. Gamtaa Afrikaanis dhaabbata biyyoota gamtoomaniinis akkasumas amma tokko biyyoonni Awurooppaas waraanni Itoophiyaa qooda Somaaliyaa keessatti nagaa kabachiisu akka itti fufu watwaannaa waan tureef dhimma kana xumuratti tolchuu fi sarara diimaa ta'uu isaa ibsuuf waan taasifame natti fakkaata. Garuu yoo sirriitti ilaallu dubbiin Soomaaliyaan kaafte irratti namoonni baay'ee shakkii qabu. እውነታነቱ ላይ ብዙ ሰው ጥርጣሬ አለ። Waraanni Itoophiyaa bobba'uun Alshabaab miseensa horachuudhaaf itti dhimma ba'eeraa akka jedhan jiru. Dhimma kana maal jettu? ብዙ ስምምነቶች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም ላይ አይተናል። የሰብአዊ መብት አያያዝን Akkaataa qabiinsa mirga namoomaa fi biyyoota waraana bobbaasan waliin qindoominaan hojjechuu irratti waraanni Itoophiyaa hanqina qaba. Garuu haala waliigala yeroo ilaallu dubbii Soomaaliyaan jette jechuuf wanti nu dandeessisu waan jiru natti hin fakkaatu. Aangawoonni Soomaaliyaa waraanni Itoophiyaa waan bobba'eef Alshabaab akka uumame Soomaaliyaanis kan rakkoo seente erga Alshabaab dhufee booda akka ta'e kan dubbatan jiru. Haa ta'u malee osoo waraanni Itoophiyaa gara Soomaaliyaa hin seenin dura haala ture sirriitti sakatta'uun ni barbaachisa. ሶማሊያ ወቅታዊ ሁኔታ ምን ይመስል ነበር የሚሉትን ነገሮች በደንብ መፈተሽ አስፈላጊ ነው። Gama kaaniin Yuunivarsiitii Finfinneetti digirii isaanii sadaffaa hariiroo idil addunyaa kan baratanii fi yeroo ammaa Jarmanitti qorannoorra kan jiran obbo Nagaraa Dhugumaan yaada aangawoota Somaaliyaa mormu ammayyuu ittaanaatu dubbise. Ibsi kun egaa waldhabdeen Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu ture beekamaadha. Dhimma ulaa galaanaa irratti kanaan dura haasofnee jirra. Garuu ibsi kun more of politically motivated allegationidha malee waan dhugaatti dhiyaatudha miti. Maaliif jennaan Somaaleen central governmentiin ammayyuu taanaan baay'ee dadhabaadha. Mootummaan giddugaleessaa baay'ee lafaa waan ta'eef humnoota garaagaraatu biyya sana eegaa tiksaa Afrikaa Yuuniyeeniitiin bobbaafamanii jechaadha. Alshabaabiif homaa bu'aan buufne jechuun sobaadhiidha. Addunyaan nu beeka waan ta'eef. Garuu immoo rakkoon isaa maali yoo jedhamee kan yaadamu yoo ta'e ekstreemizimii balleessuu fi yeroo baay'ee hojii militarii qofaa osoo hin taane hojii baay'eetu hojjetamuutti qaba. Hawaasa wajjin hojii uumuu uummataaf carraa hojii babal'isuu maaliif jennaan jarri warri ekstreem guruupiin kun yookaan warri fandaamentaalistii guruupiin kun carraa jiru hunda fayyadamanii uummata gara isaaniitti dachaasu. Kanaafuu Alshabaab akka babal'atu godheera wanni jedhamu akka kiyyatti kana dhugaarraa waan fagaatedha. Garuu immoo Alshabaabiin balleessuu fi humna qofaa fayyadamuu qofaa osoo hin taane haalota kan biraallee fayyadamuun hawaasallee barsiisuun hawaasaafillee carraa hojii uumuun fi sirna cimaa ijaaruun kan barbaachisudha malee loltuun kamuu waan deemeef Ameerikaanis bari biyyoota garaagaraatti loltuu ergaa turte bari hin balleessine ISIS hin banne Alqaayidaan hin banne ammallee socho'aa jira. Garuu immoo humnoonni US qaamolee kana amantaa dawoo godhatanii yaada baay'ee ekstiriim ta'e kana qabatanii socho'an baay'ee isaan dadhabsiiseera. Baduudhaaf garuu hojii maneen kan biraa hojjetamuudha qaba jedhee yaada. Barattoonni lama gareen yeroo gudeedaman viidiyoon mul'isu hawaasa dheekkamsiise. Taateen kun godina Wallagga Ba'aa naannawa magaalaa Naqamteetti uumamuu isaa mirkaneessuu isaanii qondaalli mootummaa naannoo Oromiyaa tokko BBC'tti himaniiru. Viidiyoon safuu hawaasaa cabse jedhanii fi namoonni balaaleffatan qoodamuu eegaluu hordofee poolisiin magaalaa Naqamtee shakkamtoota kana raawwachuudhaan shakke barbaadaa akka jiru BBC'tti himeera. Viidiyoo kanarratti akka mul'atutti dubartoonni lama wal cinaatti dargaggootaan yeroo gudeedaman dhiironni kan biraan ammoo viidiyoo waraabaa yeroo itti qoosan dhagahama. Hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa aadde Mabiraatee Baacaa kanneen miidhaan irratti raawwate barattoota ta'uu BBC'tti himan.
maatii olaanaa waan adda baasan gaafateera. Yarra ganama odeeffannoo argannee qulqulleeffachaati kan jirru. Hanga ammaatti kan argame dura gindii dheedamee ture. Garuu amma gaafa adda baasu Naqamteedha. Magaaluma Naqamteedha naannawuma sanittidha kan kun raawwatame. Ijoolluma naannawaa sanitti ijoolleen dubartootaa barattoota. Ijoolleen dhiiraa ijoolluma baajaajii maal kan hojjetu na fakkaate. Moostamma kan isaatis warra nageenyatti fi kallattii kennee fi ijoolleen akka hordofamanii qabamuu danda'an kan jedhu ni jiru. Dhimmichi namoota to'atameen jiru haga ammaa jechuun. Nama afur ijoolleen dhiiraa kana kan raawwatte tokko baajaajii qabaa baajaajii dhaabee badeedhanii barbaadamaa jira warra kaan garuu argatu jedhee yaada waan irra ta'an amma deebi'een qulqulleessan. Tarii miidhaan akkanaa kan dubartoota irra gahu amma Oromiyaa keessatti dhagahamaa jira kana dura Harargeetti dubartii haadha manaa isaa irratti kan asii dinagee ture Boorana irratti immoo namni hidhee mukatti hidhanii reebuun sun mudatee jira. Miidhaan akkanaa dubartoota irratti heddummachaa jira isin biiroo dhimma dubartootaaf daa'immaniitti waan kana irratti maal hojjechaa jirtu? Sirriidha odeeffannoo hojiin keenya baay'een isaa kun kan miidiyaatti ba'e malee dhimmoonni garaagaraa kanaan wal qabatan taateen uumamuu hin jira. Kanaaf uummataa fi hawaasaaf hubannoo uumuun barbaachisa. Miidhaan dubartoota irra gahu yeroo deddeebi'ee kan mul'atu kun keessattuu qaamaas haa ta'uu sammuu isaaniis kan beeku. Hawaasa irratti hojjechuun bal'inni amantiitti deemaa jirudha. Qaama inni ilaallatu hin taane tokkoon taateen kun hin raawwanne. Baay'inaan taateen gaafa raawwatee miidhaan dubartoota irra gahu immoo qaamni rakkoo kana uume tarkaanfiin akka irratti fudhatamuu danda'u qaamolee haqaa waliinis wanti hojjechaa jiru jira. Kan miidiyaa maaliin gadhiifamee gaafa waliin jedhamu xiqqoon ka'eessanii jira. Haa ta'uti garuu taateewwan kun wanti jiran jira jechuudha. Keessatti rakkoon nageenya jiru kan mul'atu wanti dhaga'amu. Kana duras kan tarkaanfii akka irratti fudhatamu gochaa ture jira. Caalaasaa gannoon akka godhamu ijoolleen shamarranii manneen barnootaa keessatti karaa nagaaf ba'anii galan gochuu keessatti dhaabbata keenya wanti hojjetu jira. Garuu hundaa ol qaamni ba'eessaa ba'atee dhimma kanarratti yoo hojjete hawaasni hubannoo argate qaamni immoo rakkoo oomisha tarkaanfii akka irratti fudhatamu yoo godhame dhimma kana xiqqeessaa deemuu hin dandeenya kan jedhu qabannee hojjechaa jira. Dhimma dubartoota reefuu gareedhaan gudeedaman jedhamu kana tarii dubartoonni kun yaala argachuu isaanii yookaan immoo mana yaalaa deemuu isaanii wanni hubatame jira waan adda baafattan. Amma deemuu fedhiisuu isaanii garuu amma kan mucatti kachitti haadha ishee argatanii dubbisaniiru haati ishee harka qalleettidha. Ammaanis kan hin kallattii ta'eef kadarraan yeroo danda'u hojii dhaabbatee jira. Yaala akka argatanii sakatta'ee ishee akka godhamuuf ta'uu qaba kan jedhu waliin dubbanne irraa akka caaffatti jiru waliin. Gaba biraatiin kan argee ammoo ijoollee kan akka to'atan daddatanii kan jedhu kan waliin dubbanne sila naannoo sa'aatii kan akka ta'e kan dhimma kana yoo sadarkaa kanatti qilleeffanne ammoo maalirra ga'ee kan jedhu uffataa deemta. Tarii waan kun waan uummata bira ga'eedhaan namallee baay'ee rifachiisee. Miidhaan gahu akkuma jiru ta'e waan akkasitti safuu uummata keenyaaf qabte immoo sadarkaa kanatti jedhuudha waraabamee dhufuun sababa baay'ee namatti dhaga'amudha. Tole baay'ee galatoomaa. Dhimma taatee rifaatuu uume kana adda baasuudhaaf poolisii magaalaa Naqamtee irraa akka BBC'n odeeffatetti namni hanga yoonaa to'atame hin jiru. Hoogganaan qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Naqamtee kata'an Komishinar Shaalloo Galataa miidhamtuu tokkorraa akka odeeffatanitti taateen kun fulbaana keessa mudate. Hanga yoonaa garuu timaniiru. Ammayyuu taanaatu dubbise. Kana arganne dubbisneerra. Tole. Heeruu dhaattee itti deemna qulqulleessu. Tole tarii namni shakkamee to'atamee jira. Namni to'atamee jira. Kanneen amma shakkaman nama meeqa? Lama. Nama dargaggoota lama. Maqaa isaatti Tole. itti deemna hin qulqulleeffannaa kallattiidhaan. Isinis nutti rifeensi haala jiru. Tole. Tarii taateen kun yoo mudate? Gaafa torba tokko. Torba jechuun baatiidhuma lammaffaa onkololeessa keessa jechuudha. Baatii tokkoffaa. Baatii tokkoffaa. Bakka haala isaa addaan baafnaa itti deemaa irraa asan booda nuti irraa hubachuu. Tole. Hayyee. Viidiyoon taatee kana mul'isu qoodamuu isaa hordofee kanneen mirga dubartootaaf falmanii fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa mufii isaanii ibsaniiru. Taateewwan mirga dubartootaa sarban keessumaa bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti irra deddeebiidhaan mudataa jira. Dhimma tibba kanaa yoo quba qabaate Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaas gaafanneerra. Komishinichatti hoogganaa damee Oromiyaa kataan obbo Badhaasaa Lammeessaa komishinichi odeeffannoo kana dhaga'uu isaa fi qorachaa jiraachuu akka taasifamu barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii waamicha dhiyeessan. Manni maree nageenyaa dhaabbatichaa har'a dhimma Sudaan irratti marii ariifachiisaa taa'e. Antooniyo Guuteres yeroo ammaa dhaabbatichi nagaa kabachiisaa gara Sudaanitti erguudhaaf haalli isaa mijataa miti jedhan. Mariin kun erga guyyaa jimaataa lammiileen 100 ol ta'an humnoota addaa biyyattiin ajjeefamuun isaanii gabaafameen booda dhaga'ame. Ammayyuu taana gabaasa qabama. Barreessaan olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyo Guuteres uummanni Sudaan hookaraamaa keessa jira. Kumaatamni du'anii kaan hedduu
gudeeddii fi haalellaa saalaa dabalatee dararaa dubbachuuf ulfaatuu keessa jiru jechuu isaanii Reuters gabaaseera. Waraanni jeneraalota lama gidduu waggaa fi ji'a dura eegale miiliyoonota qeerraa buqqiseera. Kumaatamni ajjeefamaniiru. Gaafa jimaataa qe'ee Elgaziiraa jedhamu keessatti humna addaa Sudaan yoo xiqqaate namoota 124 ajjeesuu isaanii rogeeyyiin himaniiru. Gartuun jeneraal Hamdaan Dagaaluun hoogganamu kana dura lammiilee nagaarratti miidhaa akka hin qaqqabsiisne waakkatee ture. Dhaabbileen mirgaa fi rogeeyyiin mirga namoomaa Sudaan humni walabaa gara Sudaanitti akka ergamu gaaffii dhiyeessaa turani. Haa ta'u malee yeroo ammaa humna nagaa kabachiisaa Sudaanitti erguuf haalli isaa mijataa akka hin taane Guutarees dubbataniiru. Ta'us karaan biraa hokkara to'atanii fi lammiilee nagaa Sudaan ittiin tiksan yoo jiraate dhaga'uuf qophii ta'uu isaanii himaniiru. Kana dura UN akka ibsetti uummata Sudaan keessaa walakkaa jechuunis uummati miiliyoona 25 gargaarsa namoomaa barbaada. Kunis beelli kaampiiwwan baqattootaa waan miidhuu eegaleef. Jechuudha. Yeroo ammaa gisee nagartee tokkummaa keenyaan wal qixxoofnee gartee tokkummaa keenyaan tokko taanee qabsoo keenyatti deebinee gartee qabsoo keenyaan ofirraa diina keenya ofirraa faccifnu jechuudha. Gama hundaanuu aangoo harkaa qabnu tanallee akka nu harkaan baane yoo kafeetan taate tokkummaa keenyaanii fi akkasuma daangaa ilaa daangaatti daangaa keenya dhowwannee ofirraa waan diina keenya ka daangaa nutti cabsu hunda ofirraa faccisuun dirqama keenya jechuudha. Kanaafuu wanni an kana kaaseef yeroo ammaa kana humni fiinxaaliyyaa Amaaraa faannoo jettee ofii yaamtu yeroo ammaa kana daangaa Oromiyaa ceetee uummata keenya dararaatiin jirti. Uummata keenya saamaatiin jirti, uummata keenya fixaatiin jirti jechuudha. Akkasuma Finfinnee jechaa yaati. Addis Ababa jechaa yaati. Addis Ababa tanas wanni isiin akkana maqaa dhaataatiin onlaayinii irraa, feesbuuk irraa, tiktook irraa, addunyaan tan irraa arat kiiloo jaa wanni isiin fiidduuf waan kana dhandhamuu feetii gama hundaanii of keessatti ijaartee ummanni kuni waliin ijaaramaa, ummanni kuni waliif dhaabbataa, ummanni kuni gartee wal keessaa dubbataa. Ka Oromiyaa keessa jiruu fi ka achi jirullee wal keessaa dubbataa, karaa waliif baasaa, qaama waliif baasaa, icciitii ofii waliin baasuu, icciitii walii gartee walii dhossaa, rakkoo ofii walii dhossaa gartee rakkoo hundattu wal bira dhaabbatanii bifa kana ta'e wal fakkaatiinsa kana ta'een sosso'anii Oromiyaa keessa roorroo sassaamuu fi yookaan roorrisuu fi daangaa hanga daangaatti Oromiyaan ofirraa waan kana qabdu ofirraa eeguu qabdi jechuudha. Gama biraatiin ammoo Oromiyaa qeerroon Oromiyaa haa ta'uu fi abbootiin qabeenyaa haa ta'uu fi akkasuma artiifistootii uummanni keenya akka biyya keessa jiran hundinuu abbootiin hundinuu namni Oromiyaa keessa jiraatee sibiila tokko yookaan meeshaa tokko hayyama itti baafatee manaa qabaachuun isaa dirqama jechuudha. Kana yoo ati ilaaltu taate uummata Itoophiyaa keessatti uummata yookaan Amaaraa kana keessatti ka Oromiyaa keessa jiru kanatti diqqaatee shugguxii takka manaan dhaban suni dawaa isaaniiti jechuudha. Shugguxii takka manaa hin dhaban wanni biraa haateetu kilaashii wanni minaa haateetu kun dhiisi guutuutti ni jira. Dhabanii kilaashii yoo dhaban shugguxii takka manaan dhaban. Oromoon